waliin baafna re'oota waliin baafna jedhanii ilmaan isaa ijoolleen jechuun ijoollee hedduu takka xiqqoo dabar ijoollee waggaa torbaa fuudheetiin boolla naqeeti achitti awwaalee jechuudha wallahi ijoollee isaa jechuudha subhaanallah achiif ijoollee tanniin torbaan tokko booda hin argan jechuudha naannoo sanitti xiqqoo reeffi kun tureetiin yennaan inni jaamire akkasitti ajaan kun argamee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل توتا في جالة توتا ماتي وان شانلي خنيا سباب شو بقينا كان دوتن جا حتى استولت للشان جرا الحمد لله قالوا يرو إيرا سنرا بدو كي نيار تمام قالوا أما موتو دي بي إجرا الحمد لله أما موتو إن شاء الله يا ربي في فيديو لا تتاقب إيش بها الجورا حتى موتو أكو ما تري ترجعش تكنا وانت هدوتك كنام أجايبو في يدرون أجتن شفتني اللي مبهورو وان هدوتك كنام أجايبو الجورا أكمل وان تكون أبان جولة تراوت أكمل أبان جولة وفي أكمل جرا أوارا وانجرو هدوتك نما فرة وانجت جورا ميجل كأو مرة تيورا مكانت لاليو ميما يرون تكو إنتو زيت أنا جري إسن كافتو نمني هو نمون درجة تنجتورا هارفا بانكيسا كيسا تنجتورا كنا مو أكمل تورن داري أبا هارفا بان إرجع أكستاتي أبانا كمتي إلمانو في رتوانا جنا جو نمي بياك بوكا سموه سهنتو كم أكمل توان كنا وجودن دا والله وانا جودا كنا ما أجاي وجودا وانت لا تبتشوفو نواتي ألفاتو وجودا وانت هنغرو كان راوة تمي أكستيوكا بيا فرنجي أكاس مالي متيجورا أسمو بيجوتين نقاش تيجورا بالي بحاجة تيجورا أكاستي وانت كن راوة تميجورا سبحان الله وانا دوتك نما أجايب سيسو هذا إن شاء الله أكما سينجي تاجرو خانتي نمني كن أكمتي وان قرجبين هكذا نقول خانا وان سلا المان فيتي يومي تيجورا ilmaanuma biraa nama kamiyyuu jechuun nama kamirratti iyyuu daa'imman irratti miti nama kamirratti hojjechuu waan silaa hedduu takka qaanyiitii takka namni kun akkamitti hojjete nama kana sammuu ni qabdi dhumarroo akkamitti arguu danda'an erga inni akkanatti daa'imman fuudhee boolla keessatti awwaale akkamitti arguu danda'amee fi erga akkas taate amma namichi sun erga waan kana raawwatee irratti beekameetiin arganiin booda gaabbii moo hin dhiise waan jedhu wajjin laallaa hanga xumuraatti nu faana turaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanalii keenya warroonni chaanalii keenyaaf haaraa yoo jiraattan ammoo ammuma chaanalii kana sabskiraayib gochuudhaan viidiyoo kana laayik gochaa nu faana turaa isin jedhaa hundi keessanuu ammuma laayik gochuun jalqabaa viidiyoo kana yoo isin tole jechuudha kallattimaan gara viidiyootti isin dabarsaa. والله وانا دوتك نما أجايب وجهه دوتك نم تكجيسة يوجهه جل كبرت مي وان تكون أكمل وان جل راجل كبر رغاني هاديمنو جل كبرتي أبان وران يرو لما نزات نجدا يرو منابو هوريو لمبابنا ريوتو لمبابنا يعني المان إسا جولين يجو جولين دوتك كده بر جولين وجا تربا فوريتين بولن إيت أشتي أولي جول والله جولين إسا جول سبحان الله أشي فوريتي جولين ولين هوريافنا جريني جولين فوري بهوجي erga bahanii tiin jedhanii guyyaa guutuu achi oolanii tiin erga jedhanii booda galgala in galeenam galee kennaaniin ijoolleen meetii jedhanii gaafatan ijoollee hin agarree anuuf biraa dhabee jedheen yeroo kan amma maatii isaaniitii fi maatiin ijoollee isaaniitii fi jechuudha abbaa malee ammas ollaan isaanii ijoollee tinni soquu eegalan jechuudha asii achi deemanii yeroo dheeraaf soqaa turan jechuudha barbaachi kunis erga ijoollee isaanii dhaban kana ijoollee barbaadu jalqaban jechuudha ijoollee tana barbaachi ijoollee tana deemanii naannawa keessa soquu eegalan jechuudha iyyaafachuu eegalanii erga kana turanii booda ijoollee tanniin torbaan tokko booda hin argan jechuudha naannawa sanitti xiqqoo reeffi kun tureetiin yennaan inni jaamire akkasitti ajaan kun argamee yennaan achitti akkasitti boolla san keessatti argan jechuudha yeroo kana amma erga ijoolleen tunniin achitti argamtee booda abbaanis waan takka hin dubbanne jechuudha akkasitti miira muddamsuus irraa wannaan jedhu akkasitti bakka eega arganii booda ummanni ollaan maalillee abbaa shakkina jechuudha amma ummanni abbaa shakkuu jalqabee achiin fuudhanii
poolisitti dhaabbata poolisiitti beeksisan jechuudha. Uummanni naannawa sanii jechuudha. Asuma wanti fagoo miti baadiyyaa bahaa keessatti subhaanallah asuma bara waan keessi fagoo gootanii hin laalina subhaanallah. Wallahi wannum asitti kana akkasitti erga amma ijoollee isaanii barbaadanii arganii poolisii beeksisanii jennaaniin abbaan jaraa kun hin qabamee qoratamuu eegale amma. Qoratamee jedhee amma asii hin gaggaafatanii erga dhumarra hin amane jechuudha akka natti ajjeeseen ilmaan tiyya tana ilmaan ijoollee daa'imman waggaa 7 anatu bu'eetiniin akkasitti ajjeese subhaanallah. Akkuma isin jedhe erga qabamee booda poolisoonni qorannaa isaanii in eegalan jechuudha. Uummanni achitti isatti isa shakkina jedhee uummanni itti himee achitti qorannoo eegalan jechuudha. Erga akkasitti wannaa jedhee namichis abbaan ijoollee tanaatis jechuudha kan ijoollee ofii kanatti ajjeesu kun in amane jechuudha. Erga amanee booda ufuma amanee jechuudha anatu ajjeese jechuudha. Wanti kun hedduu takka nama rifachiisa jechuudha wallahi. Achi booda amma erga inni akkas jedhee booda akkamitti jechuu gaafatan jechuudha. Akkamitti ajjeeftee ijoollee sana jedhanii gaafannaaniin wallahi hedduu takka nama rifachiisa jechuudha. Asitti fa'aa asiin jalqaba irratti ijoollee wajjin akkuma bahanitti tokko ijoolleen xixiqqoodha sirriitti ijoollee xixiqqoodha tokko waggaa 7 tokko ammootu isaa gadi iyyuu jechuudha. Erga osuma akkasii deemaa jiranii katikkaa guddaa san fuudheetiin qottoo fuudheetiin mataa keessa dhahee jechuudha. Katikkaa achumatti jige jechuun akkasii miti guddaa san dhahee jechuudha. Ka guddaa san qottoodha ka lamaan ijoollee xixiqqoodha tokko umrii isaa 7 tokko ammoo walumaan dhalatanii kan anggafa san mataa keessa dhahee jechuudha. Gizee lama qottoo mataa keessa dhahee achumatti jige amma kan lammaffaa kan ammootu osuma inni akkasitti jiru xiqqaan lamaan fuudheetiin boolla awlaadii keessaa hin beekne eetii yaada garuu boolla san fuudhee achi keessatti naqee jechuudha. Tokko jirma awwaalee jechuudha xiqqaa kana achitti awwaalee biyya irratti naqeetiin biraan gale. Akkasitti yeroo galu kana akkamitti beekan jechuudha warri akka inni akkamitti shakkanii maatiin isattuu jiru bakka sanitti jechuudha bakka isaanitti awwaalamas yeroo ijoollee tana barbaachaaf deeman kana bakka sanirraa dhoogee jechuudha uummata waan hojjete waan beekuuf akka bakka san hin dhaqneef uummata bakka sanirraa dhoogee jechuudha. Ammallee achuma dura naannoo sanitti jechuudha ijoolleen tun dura mucaa kun dura mucaa haati isaarraa dugde akkanumatti ka awwaalamee lafuma keessaa wannammaan ajaa'ee jechuudha. Reefkummaan ajaa'ee lafa keessaa argan jechuudha. Hawaasni wanti kun akka babal'ataa jiru bakka babal'atanii waan sodaataniif fuudhanii itti himan jechuudha. Erga kana booda poolisiinis erga ofii amanee jira wanta kana innis fudhatee jira. Kanaaf jecha ammootu murtii du'aa irratti murteessan jechuudha namicha kana. Garuu ammootu akkanatti erga umrii du'aa irratti murteessan jechuudha. Garuu ammootu akkanatti namni gara jabeenya kana hunda ilmaan ofii irratti raawwatu akkanatti ilmaan ofii sila haadhumaaf abbaatu nama yaadedhama. Garuu ammootu akkanatti ilmaan ofii irratti raawwatu mataan isaa nagama qaba. Wanti hunda keenya iyyuu amma siinoo yeroo ilaaltan kana waan akkas yaaduun maltan jechuudha. Akkamitti nagaa qaba waan jedhutu sammuu keenya keessa dhufa jechuudha. Akkuma isin jedhe kanatti jechuudha nagummaa sammuu isaatu nama hedduu shakkii jechuudha. Akkasumas fuudhaniitiin warri poolisoonnis qoratanii jiran jechuudha. Sammuun isaa kunis akkamitti nagaa qaba waan jedhu iyyuu laalanii turan jechuudha. Garuu sammuu isaa irratti yeroo sanitti wanti argame takka hin jiru jechuudha. Sammuun isaa wanta haaraa qorannoon adeemsifamee wanta haaraa wanta fudhatee hin jiru jechuudha namichi. Akkasitti ilmaan ofii ajjeese wallahi namichi kun waan hedduu takka nama ajaa'ibuudha. Akkanatti haadha manaa isaatis jechuudha jaartii isaa duraanii waan akkanaa aarii akkanaa jechuun waan akkanaa qaba jedhanis gaafatuuf yaalee turanii garuu isiin ammootu hedduu takka gadda guddaa keessa seentee namichi kun ijoollee 5 qaba ijoollee 2 ofirraa ajjeesee jira ijoollee 3tu jira jechuudha tuuban hafti tunni sadan jechuudha taawwanii gidi jechuudha. Akkasitti namicha kana ammootu erga gaafatanii booda haadha manaa isaatis waan akkanaa yoo tasa qabaate jedhaniiti gaafatanii garuu haati manaa isaa jechuun ilmaan akkanatti sanuu wanti abbaan akkanatti irraachise gadda guddaa keessa seentee jechuudha. Wanti isirraa wanti dhagahame takka hin jiru garuu inni ammootu maaliif ajjeeftee maaliif gara jabinni kana gahu kana maali yaada nama fayyaa qabu sammuu isaatti ilaalanii jiranii garuu nu
namni fayyaa qabu akkana hin godhu jennee yaanullee garuu nama fayyaa qabu hayyee maaliif akkana gootee gara jabeenya hunda maal si geessee jedhamee gaafatannaa namichi kun jechuudha maal jedhee jaartii tiyyaa wallolee haadha manaa tiyyaa wallolee isittuu hiriyoonni tee hundi sibiraa mana ijaarratanii ijoollee hiriyoonni kee hundi sibiraa mallaa qabanii ati ammoo hiriyyummaa keessan nu hambiftee jettee naqqaaxii sanumarraa aareetiniin ajjeesee jedhee poolisii hima jechuudha namichi kun akkasitti wanti kun ta'e jechuudha. Namichi kun akkasi sababa haadha mana isaatti walloleef jecha sababa hiyyummaa isin itteessaniif jecha ilmaan ofii daa'imman qabee daa'imman sabiyyoo takka waan beekne jechuudha boolla keessatti naqee achitti biyyee irra jechuudha subhaanallah jira ajjeesa subhaanallah wallahi waan hedduu gara nama nyaatu achitti wannaa godheetiin ummanni naannoo saniitis murtiin du'aa itti nu haa murteeffamu jedhaniitiin dhaabbata poolisii kanatti iyyachaa jiran jechuudha. والله وانت كنا أمت لما قراجة بيسمع إني قروا دوتك كنا ودي بيجوا والله سنو أسمع تكتكن لجنة شوانا كانت تي بجبراتي تاتو لجنة قروا أمو سنو فقول له نبرجو جهة جريتشوا والله أن نقل قروا كجيتين الدنيا تون قرمتي أكاديمية جرتوي شورا والله دوتك نما قديسا دبتشوا دوتك نما تقول فاتي شورا هذا فبان يوم ما يجان مي أنتو نما يرسو akkasitti wallahi namichi jallataan kun ilmaan ofiirratti waan kana raawwatee jechuudha asuma madda walaabuudha ana dolaabuutti achumatti raawwatee ummannis akkasitti iyyataa jira jechuudha maani namni yeroo jechuun addunyaan tun subhaanallahi wallahi qiyaama dhugumatti dhiyaattee jechuudha haadha ilmaaniif rahmata dhabu jechuun kana hunda hedduu takka nama naasee jechuudha ilmi namaa kun ilmaan ofiirratti iyyuu miti jechuudha nama biroo irratti iyyuu daa'immanii iyyuu miti nama biroo irratti iyyuu akkanatti jira awwaaluun hedduu takka nama rifachiisa jechuudha wallahi qophiin kiyyaa kan hadhaaf qabadheesin kanuma fakkaata hedduun takka dubbachuunis namatti hin tolu jechuudha hanga viidiyoo biraatti walitti jechaanutti nagaatti sin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.